Aappii afaan garaagaraa jechuudha gara afaan Oromootti jijjiiru isinitti agarsiisee kan ture jechuudha aappii kana. Namoonni baay'een afaan Ingiliffaa akkamitti jijjiiramaa jedhu. Aappiin kun afaan Amaariffaa fi afaan Ingiliffaa qofa osoo hin taane afaan addunyaa kanarra jiran hunda jechuudha jijjiiruu danda'a. Mee viidiyoo kana bal'inaan jechuudha viidiyoo daqiiqaa dheeraa ta'eef yuutuubii irratti isiniif hin gadhiisa. Warroonni gara tiktookii gara yuutuubii dhuftanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Jalqaba mee aappicha keessa haa seennu. Erga aappicha keessa seennee fakkeenyaaf amma bakka kana Ingiliffatu jira. Bakka kana immoo Oromiffatu jira. Mee bakka kana wal jijjiiruu fi bakka mallattoo xiyyaa kana yoo rukute jechuudha wal jijjiira jechuudha inni yoo ofuma isaati. Okay erga wal jijjiiree fakkeenyaaf amma afaan Oromoo gara Ingiliffaatti jijjiirudha. Yoo immoo Ingiliffa gara afaan Oromootti jijjiiru ta'e mee asitti ani Ingiliffa haa barreessu jechuudha. How are you my friend? Akkam jirta hiriyaa koo jedha jalatti fakkeenyaaf yoo ilaaltan akkam jirta hiriyaa koo jedha. Kuni Ingiliffa gara afaan Oromootti hiikuudha jechuudha. Osoo immoo afaan Oromoo kana gara Ingiliffatti jijjiiru ta'e asitti jechuudha. Osoo immoo Ingiliffa kana gara afaan Oromoffa kana gara afaan Ingiliffatti jijjiiru ta'e kana asirraa balleessee akkam jirta hiriyaa koo. Kana how are you my friend jedha asitti jechuudha. Wanti isin garuu qabu asirratti nu hiikuu didee warra jettanu afaan Oromoo seeraan barreessuu danda'uu qabdu. Fakkeenyaaf amma akkam jirta hiriyaa koo jedhee osoo qubee kana guutee barreessuu dhiisee seeraan barreessuu osoo hin dhiisee jechuudha. Sanuma naaf mee fakkeenyaaf qubee dogongoree barreessu mee nama. Qubee dogongoree osoo hin barreessee akkam jechuu kana akkam lal yoon akkam jedhee barreessin illee jedhatti akkam jedha akkam jedhan illee yoon akkam jedhee qajeelaan hin barreessin akkam namni tokko akkam jettanii barreessu jirta jechuu jirtaa jettanii akka mallattoo gaaffii gootanii yoo barreessan how are you doing jedha fakkeenyaaf kun sirrii hin ta'u jechuudha. Wanti isin galuu qabu bakka kanatti qubee afaan Oromoo seeraan guutuu qabdu. Okay. Mee amma immoo bakka afaan Ingiliffaa kana yoon afaan Amaariffaa fide fakkeenyaaf afaan Amaariffaa yoon fide afaan Amaariffaa yoon fide asitti akkam jirta hiriyaa hiriyaa koo asitti jechuudha. Haala kanaan barreessan Amaariffa dubbisuu hin danda'u. Akkasitti isiniif hiikaa jechuudha. Okay erga akkas gootanii asitti kun kana namoonni immoo afaan Oromoo nuuf fiduu dide warra jettanu aappii kana abdeetii godhaati gadi buusa. Aappiin kun yeroo dalagu wanti isin galuu qabu. Aappiin kun shabakaa barbaada. Oo shabakaan jawwaalli keessa shabakaa hin qabaanne isin dalaguu dhiisuu danda'a. Akkas gootanii fakkeenyaaf amma bakka kanatti yoo immoo namaaf erguu barbaaddanii fakkeenyaaf asitti akkam jirta jennee erga barreessinee booda erga akkas goonee kaanee booda akkuma duraan itti agarsiisee bakka mallattoo kooppii kana rukunne wanta barreeffama kana kooppii goonee fudhannee deemna jechuudha. Okay. Fakkeenyaaf wanta namni afaan Amaariffaa yookiin immoo afaan Ingiliffaatiin nu barreesse akkamitti immoo gara afaan Oromootti hiiknee dubbisuu dandeenya wanta jedhuuf sunis aappii qobaatti qaba sasna faana tura jechuudha. Barreeffama namni barreessee karaa inboxii yookiin messengeraan yookiin karaa barbaadannuuf erge kana fayyadamtanii suuraas haa ta'u barreeffamas haa ta'u kana fayyadamtanii gara afaan garaagaraatti hiikuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf aappii kana hiitranslate jettanii barreessanii Google keessa Play irra gadi buufattu. Erga gadi buufattanii keessa seentu fakkeenyaaf haala kanaan keessa seentanii jawwaala keessan keessa seenee isin gaafata eeyyama kennitaniif halluu gootanii erga eeyyama hunda kennitaniif fakkeenyaaf amma kuni afaan Amaariffaa gara afaan Oromootti jijjiiruudha jechuudha. Yookiin immoo as bakka kana afaan Oromoo godhatanii bakka kana afaan Amaariffaa godhatan bakka mallattoo xiyyaa kana rukuttanii jechuudha. Okay. Yookiin yeroo as rukuttanii akkas gootanii afaan Oromoo wal barbaadan afaan Oromoo godhattu jechuudha. Asitti immoo afaan Amaariffaa wal barbaadanii afaan Amaariffaa irra gootu. Okay erga akkas gootanii bakka kanaan ni bantu jechuudha. Bakka mallattoo kana akkas gootanii bantu. Erga isin bantanii mallattoon kun fuula jawwaala keessanii irratti ni dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf amma kuni akkuma agartan kun fuula jawwaala kootti jira bakka barbaade fuudhee deemuu ni danda'a. Fakkeenyaaf dhaqee ani ofii kootti barreessee egaa amma fakkeenyaaf afaan Amaariffaa kana yoon gara afaan Oromootti jiru jedhee mallattoon kun fuula jawwaala keessanii ni dhufa. Mallattoodhuma kana yeroo tokko akkas fiddanii kanarra qabdu jechuudha. Amma maal jedhama kuni kan fudhatame jedha. Kan fudhatame የተወሰደው ነው ማለት ነው። Fakkeenyaaf amma kan fudhatame yookiin immoo የተወሰደው ነገር fakkeenyaaf የተወሰደው kan jedhu kun fakkeenyaaf amma kan fudhatame jedha. Fakkeen akkuma kanallee Ingiliffallee jechuudha haala kanaan jijjiiruu dandeessu.
Aappiin kun lama wal faana isin fayyada jechuudha. Akkasanii gadi buufadhaatti itti fayyadamaa.